Dhiiguu qaama saalaa dubartii yeroo walqunnamtii saalaa ishee mudatu. Dubartiin tokko yeroo laguu irra hin jirretti walqunnamtii saalaa goote qaamni saalaa ishee kan dhiigu yoo ta'e baay'ees yoo dhiphachuu baatte hatattamaan ogeessa bira deemuudhaan fayyaa ishee ilaalamuu qabdi. Rakkoo kana furuuf walqunnamtii saalaa irraa fagaachuun qofti gahaa akka hin taane immoo beekuun barbaachisaadha. Mee sababoota rakkina kana fidan muraasa gabaabsinee furmaata isaanii waliin haa ilaallu. Tokkoffaa irratti kan ilaallu akka ijootti qabxii ijoodhannee kan ilaallu dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin daddarban. Dhukkuboonni walqunnamtii saalaatiin namarraa namatti daddarban hedduu fi mallattoo garaagaraa qabu. Keessi qaama saalaa dubartii takka yoo sababa infekshiniitiin kulkule yeroo walqunnamtii saalaa rigata xixiqqaa uumamuun dhiiguu danda'a. Dhukkuboota hedduu kana keessaa isa kamtu rakkoo kana fide jennee adda baasnee yaala argachuuf mallattoolee biroo dhiiguu yeroo walqunnamtii saalaa kan irraa kan wal mudatan kan wal fakkaatan xiyyeeffannoon kennamuufii qaba. Fakkeenyaaf foolii badaa ni argama yoo ta'e qaama saalaa dubaraatti fooliin badaan irraa baha yoo ta'e dhangala'aa halluu garaagaraa qabu dubartii takkarraa ni dhangala'aas yoo ta'e nyaachuu yookaan hoosisuu qaama saalaa dubaraa dhukkubbii yeroo walqunnamtii saalaa madaa afaan qaama saalaa dubaraa dhukkubbii naannoo kohoo fi kanneen kana biroo adda baasnee hedduu isaanii yoo tokko lama jennee ogeessa fayyaatiif himne yaala argachuun ni danda'ama. Fayyaan faaya waan ta'eef wanta akka qaaniis hin qabu. Waan si dhukkuba ta'e himattu malee yaala takkan argattu. Rakkoo kana ofirraa qabda yoo ta'e hatatta'umaan gama mana yaalaa ogeessa fayyaa si bira naannoo keetti argaman deemiti mariisisi. Lammaffaa irratti kan ilaallu dhiita'a xixiqqaa sarfiksii irratti uumamu. Sarfiksiin paartii qaamota wal hormaata dubartii keessaa isa tokko yoo ta'u dhuma qaama saalaa dubaraa fi gadaamessaan adda baasa. Kun dhiita'a sarfiksii kan irraa ka'ee qaama saalaa dubartii keessatti gadi rarra'ee kan uumame yoo ta'e walqunnamtii saalaa salphatti miidhuu ni danda'a. Yeroo walqunnamtii saalaa raawwannu ni miidhama. Salphumatti miidhamuus danda'a. Kanaaf wantoonni adda addaa itti dhukkubbiinis itti dhaga'amuu danda'an ni dhiigas. Inni kun mallattoolee biroo homaa hin agarsiisu. Dhiiguu yeroo walqunnamtii saalaa sababoota taampoonii galfataniif yookaan yeroo qaama saalaa keessa bushaan yookaan daabbichaa miiccan keessa isaa oggu miiccan foolii isaa dubartoota takka irratti foolii dhahaa yoo ta'e saamunaas kaanii kan miiccanis jira, doodiraantes kan itti dibanis jira. Kun garuu dogoggora. Infekshinii garaagaraa isin irratti uumuu danda'a. Dubartii takka irratti infekshina garaagaraa uumuu danda'a. Kan irraa kan hafe dammoo gara ogeessaa ispeeshaalistii dhimma dubartootaa fi deemuudhaan opereeshinii raawwachuu irraa fayyuu ni dandeessu. Ni danda'amas. Sadaffaa irratti kan ilaallu kaansarii fi gadaamessaati. Namoota umriin raagan yookaan umriin isaanii achi siqee fi maamila hedduu waliin walqunnamtii saalaa raawwatan irratti hedduu ni mul'ata. Dhangala'aan foolii baay'ee ajaa'ibu. Foolii namatti hin tolle qabu uumuun ni danda'ama. Ni beekama, ni uumamas,
namoota akkanaarraa namoota sagaagalu jechuudha. Dhiiras ta'e dubaras ta'e keessattuu kan irratti raawwatu dubartiidha waan ta'eef dhiira garaagaraa bira deemtu yoo ta'e foolii qaama saalaa isii irraa dhangala'aan bahu foolii ajaa'ibaa qaba. Sanaanis dafnee yoo ilaallamne yaala argachuu ni dandeenya. Isuma kanas osoo mallattoo kamiyyuu hin agarsiisin qorannoo fi gadaamessaa hospitaala kamittuu tolaan kennamu taasifachuun fayyaa ofii eeggachuun ammoo waan akkaan barbaachisaati. Fayyaan fayyaan qabeenya akkuma jedhamu fayyaa keenyaaf situ itti dhimmamaa. Simatu miidhamas miidhamaanis si'i. Kanaafuu yaala si barbaachisu argachuu qabda jechuudha. Sababa goggoguu buqushaatiin ragata uumamu. Inni kun yeroo hedduu dubartoota umriin waggoota 45 ol irratti ni mul'ata. Umrii kan irratti jijjiirama hormoonataan keessi daabbichaa goggoguun yookaan haphachuun ragata guddaa uumuun maluun salphatti dhiiga. Akka furmaataatti yeroo walqunnamtii saalaa qaama waliif ho'isu yaalii hormoonii istiroojiinii mana yaalaatiin nuuf kennamu fudhachuun dhangala'aa kanaaf qophaa'e faarmaasiin nutti dhiyoo jiru irraa bitachuun fayyadamuun bayeessa. Ni fayyadas. Gorsa ogeessaa argachuudhaan faarmaasii naannoo keenyatti argamu deemneetiin gorsa dabalataa isaan irraa argachaa qoricha nu fayyadus dawaa nuuf ta'u achirraa argachuu dandeenya. Handhuma irratti ilaallu walqunnamtii saalaa humnaan raawwatamu. Fedhiidhaan ala jechuudha. Fedhiidhaan ala walqunnamtii saalaa humnaan ta'eedhaan raawwatamu. Akkuma beekamu buqishaan dubartii dandeettii addaan yaa'uudhaan bal'achuu qaba. Haa ta'u malee akkas ta'us yeroo argachuu isaa barbaachisaadha. Yeroo isa barbaachisa. Bal'achuudhaaf yeroo isa barbaachisa. Akka malee ariitiidhaan yookaan humnaan kan qaama saalaa walitti galchan yoo ta'e yookaan qaama saalaa dubaraa akkuma seenteen dirqisiistas ta'e ofii keetii jarjartees gubbatti utaalta yoo ta'e wantoota garaagaraatu si mudata. Qaamni saalaa dubaraa shamarreessanii wayii haadha manaa keetii addaan yaa'ee mataa daa'imaayyuu baasuu ni danda'a. Qaamni saalaa dhiiraa qal'oo bukkeedhaan yookaan keessaan tarsaasuu danda'a. Kanaafuu walqunnamtii saalaa suuta erga akka gaariitti qaama walii ho'isaniin booda raawwachuun akka furmaataatti gorfama. Barnoota kan irraa waan ajaa'ibaa irraa hin fayyadamtan jedheen barnoota isiniif ta'u isiniif dabarseen jira. Barnoonni qaanii hin qabu. Fayyaadha waan ta'eef keessattuu dubartoonni batalaa biyya keenya keessatti kan argamani dhiirri tokko osoo bira taa'ee waliin ciisee qaama isii kan susukkumu ta'e gara biraatti fudhatama. Jecha biraatitu isaan jedhama. Maaliidha wanni ati barbaaddu daka kana jira maal gochuu harkaan na qofforta. No harkaan wal qofforuun waanuma jiru sirra deemee si haafattashu eeyyamamtuu ta'eef fayyummaa keetiifis kan isaayis yeroo sanii wal qunnamtii san mi'eessuudhaafis. Kanaafuu miira keessan waliif to'achuun fayyaa keetiifis barbaachisaadha jedhee yaada. Yaadaa fi gaafii yoo qabaattan koomentii jalatti naaf barreessaa yookaan keessan na dubbisaa. Keessan warri na dubbisuu barbaaddan Duwwaa 944 12 58 85 Sultaan Lolee. Fayyaa hin dhabinaa.